ani hojiin koo Oromoo saamamee Oromoo hacuucame sana sabrii godhadhu ijaarame jedhee gara injifannootti geessudha hojiin koo malee boonii boosisuu miti. Gaafiif deebii guyyaa lamaan dabre biyyi taa'isirraa wanta itti hubattu tokko abiyyiifumatti Jawaar arrabsuu isaati. Gama biraatiin abiyyi wanta adda isa taasisu keessaa yeroo hunda dubbiilee falmii kaasan wantoota gartee uummataaf uummata jidduutti wal mormii kaasan dubbachuun beekama. Gaafiif deebii kanarrattis baay'isee waan san dubbatee jira. Asirrattis waan dhaga'uu qabdantu jira. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jenna deebinee dhufnee jirra. Maaliin deebinee seetan gaaffii abiyyiitti bana taasisedha. Gaafiif deebii tanarratti guyyuma jalqabaa yaada kennuuf turre garuu cuunfineetuma walumaa galatti yaada maaf irratti hin kenninu jennee akkasumas immoo maaliif waa'ee garaa keenyaan dubbannu jennee gaafiif deebii kutaa lamaan dhiyaatte OBN irratti haga xumuraa inni eda gadhiifamte. Amma immoo gaafiif deebii sanarratti waan taajjabneef akkasumas wantoota abiyyi irratti ja'amaniif waan inni jee irratti waan gurra isin buufnu qabna nu faana bu'aa jenna. Kana YouTube kanaaf haaroo taatan ammoo subscribe godhuu dagatina. YouTube kana ammas akkuma waan gadhiifne isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa jala jirtu tagartee subscribe cinaa jirtu san banadha yeroo hunda maaliifuu yeroo wanti haaraan jiru achirra gadhiifna yaada keenya asirra kennina irra mareennu walumaanuu kallattiin isin bira geessii jechuudha yaadni keenya sun. Maal jechuu dhufne seetan gaafiif deebii Abiyyi Ahmad isaa irratti wantoota lama sadeen tokko dubbachuuf tokko arrabsoo inni achirratti Jawaar arrabse kaan ammoo wal falmiileedhaaf waan ta'an miidiyaa irratti dubbachuu isaaniiti. Mee jalqaba irratti gaafiif deebii sanaa ilaallu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad erga aangoo qabate irra waggaa 8 oli waggoota akka kana keessatti gaafiif deebiilee akkasii yoo taasisu bal'inaan hin mul'atu. Beekamaadha Itoophiyaatti bilisummaan pireesii erga du'e bubbulee jira jechuun gaazexeessaan tokko akka barbaadetti hoogganaa biyyattii waa gaafachuu hin danda'u, ministeerota biyyattii waa gaafachuu hin danda'u, akka barbaade qorannoo yookaan dookumantarii hojjechuu hin danda'u Itoophiyaatti amma. Biyyattiin dhugaadha akka duraaniiti miti. Miidiyaaleen babal'atanii jiru. Dijitaal miidiyaan babal'atee jira. Miidiyaan idilee kunis baay'ee gurguddatee jira. Ministeerri jechuudha. Garuu ammallee bilisummaan pireesii biyyattiitti baay'ee du'aadha. Fakkeenyaaf miidiyaalee walabaa waan jaamu Itoophiyaa keessa amma hin jiru. Miidiyaaleen biyyattii jiran guddaa dhugaadhaan gaafa mallasiif amma yoo fudhannee baay'ee garagara. Miidiyaaleen dhuunfaa kan gartee bilisaan silaa hojjechuudhaaf qophaa'anii banaman hundi isaanii to'annoo mootummaa jala jiranii harki 99.9 tasumaa walabaan gabaasa hojjechuu hin danda'anii jechuudha. Ollaa Itoophiyaa Keeniyaa yoo fudhattan amma miidiyaaleen mootummaa bilisaan gabaasa hojjetu. Kan mootummaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan mootummaan paartii biyya bulchitu dhuunfatee jirullee bilisaan gabaasa hojjetu. Bilisaan dookumantarii hojjetu. Even Citizen TV'n Keeniyaatti miidiyaa guddichaa abba torba ta'anii walitti dhufanii miidiyaa guddicha uumamedha. KTN akkasuma. NTV'nis akkasuma. Miidiyaalee mootummaa harka jiranidha. Baay'ee kasee ajaa'ibu garuu miidiyaaleen sun hundi bilisaan hojjetan Keeniyaatti. Pirezidaantii biyyattii waggaatti al lama gaafiif deebii waliin taasisan. Isayyuu laayiviidhaan isayyuu gaafilee ciccimaa gaafatan akka barbaadaniin pirezidaantii dura ta'anii falmanii jechuudha. Itoophiyaatti akkisan hin jiru. Ministeerris ta'ee muummichi ministeeraa gaazexeessaa ifii barbaadu fudhata. Gaafilee ifii barbaadu keessaa fudhatee itti qophaa'ee dhufe saniyyuu waan gaazexeessaan gaafatee deebisaa. Sanirratti immoo wantoota jallatan yoo jiraate viidiyoon eedit taate torbaan tokko dura faa gaafiif deebiin godhamtee torbaan booda gadhiifamtii jechuudha. Kun guutummaatti iftoominni hin jiru jechuu dandeenya. Tasumaa akka gartee nuti eenyutti gaazexeessaanis ta'ee gaafataman wanta akka waan dhugaa as baasan hin jiru jedhama. Fakkeenyaaf amma ministeerri muummee Abiyyi Ahmad akkuma jenne waggoota 8 yookaan waggoota 6-7 booda gaafiif deebii xiqqasho wayyaadha jedhamtu miidiyaalee naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa irratti taasisanii OBN'if Amiikoo jechuudha. Gaafiilee kana baay'ee akkasii dhibu lamaanuu miidiyaa lamaa irrattuu kan gaaffii Abiyyi waliin taasisan daayirektaroota miidiyaati. Amiikoonis gaazexeessaan isaa daayirektara miidiyaa sanaati. OBN yoo fudhanne amma gaazexeessaan Abiyyi waliinaaf gaaffii taasise hoogganaa miidiyaa OBN obbo Fisahaa Balaayineeti. Obbo Fisahaan ammatti daayirektara olaanaa OBN. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad yaadatta yoo ta'e waggaa torba dura OBN irratti dhiyaate Zinaabuu Asiraat waliin gaaffiif deebii taasisee ture. Yeroo sun xiqqoo irra wayyaa jechuu dandeenya. Gaaffiif deebiin Abiyyi Zinaabuu waliin taasisee irra bareeddus turte. Gaaffiilee jajjabaa gaafataa ture. Fisahaan amma dheengadda gaaffiif deebii kutaa lamaan dhiyaatte tana akka gaazexeessaa gaafachaa hin turre. Already beekamaadha. Miidiyaan kun mootummaa harka jira qofa otoo hin taane gaazexeessaa mootummaa harka jira qofa otoo hin taane
bilisummaan pireesii hin jiru waan ta'eef guutummaa zeeroo waan ta'eef yookaan akka barbaadetti Abiyyi gaafachuu waan hin dandeenyeef jalqabaas kan yaame Abiyyi hotu gaaffiif deebiin waliin taasisi jeeni daayireektara hayyaama ta'e isa daayireektara OBN dhaqee waan gaafate taa'ee harka maratee akka gaazexeessaa osoo hin taane akka nama oduu dhaggeeffataatti dhaggeeffachaa ture jechuudha. Akkasiimi gaaffii filatame sunu gaafatee sunumaa taa'ee harka maratee dhaggeeffachaa ture. Baay'ee akkasii busanumaa eediit godhanii maxxansan akkuma jenne tasuma akka gartee uummanni barbaadutti gaaffiif deebiin kun hundi aanne zeeroo jechuu dandeenya garuu immoo wantoota ijoo siyaasa biyyattii irratti biyya taraa tana yeroo duraatiif miidiyaa irratti waggaa 6-7 booda kaasee jira. Sanga isaa warra isaa mormaan kan TPLF irrattis yaadota jajjabaa kaaseera. Dhimma waraana Oromiyaa irrattis gama naannoo Amaaraatiinis miidiyaa san irratti dhiyaatee dhimma naannoo Amaaraa irratti akkasumatti waan jajjabaa dubbatee jira. Haasoo isaatiin ammoo wantoota wal falmii kaasan hedduus kaasee jira. Gaaffiif deebii walumaa galatti isaan taasisan ammoo namoonni baay'een akka xiinxalaniif yaada irra kennanitti yoo ta'e Abiyyi Ahmad haala yeroo ammaa jiru wal qabateeti kan miidiyaatti dhiyaate waraana kaabatti amma dhalachaa jiru waan sodaateef miidiyaalee naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa filate. Kanaanis Oromoof Amaarri akka isa cinaa hiriiraniif akka isa dhaggeeffataniif waamicha godhuudhaaf miidiyaa kanarratti dhiyaatee jaanii namoonni yaada laatan jiru. Kanaas ta'e sana garuu miidiyaa irratti dhufee akkuma nama tokkotti akka hoogganaa biyya tokkotti waan gaafatame deebisuun anaaf gaariidha jee amana ta'ullee garuu akka barbaannutti ta'uu qaba malee akkuma gartee akkuma nuti barbaannutti illee yoo ta'u baate even bilisummaa pireesii mul'isuufillee yookaan immoo yaada bilisaaniifillee ibsachuu akka danda'u gaazexeessaan bilisaan akka gaafachuu danda'u agarsiisuufillee xiqqoo fakkeessuu qabu ture sunuun fakkeessine wanti immoo asirraa mul'atu gaaffiif deebii kanarraa akkuma namoonni xiinxalanii fi yaada kennan jaan tokko Abiyyi Ahmad waraana amma kaabaan dhalachaa jiru wal qabatee Oromoof Amaarri akka isa jala hiriiraniif miidiyaalee lamaan irratti dhufee yaada kennateedha. Namoonni yaada kana mormanillee ni jiran. Abiyyi har'a afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin waan gaaffiif deebii taasiseef Oromoof Amaaroof jala hiriirsuuf yoo jenne yoo afaan Tigreetiin dhufee miidiyaalee biraa irratti gaaffiif deebii taasises Tigree of jala hiriirsuu feree jaanii kan gaafatan jiru. Namoonni baay'ee akkuma jenne Abiyyi amma waraana Tigraay waliin dhalate wal qabateeti kan jara lamaan saboota lamaan of jala hiriirsuuf yaada kennatee jaanii amanan namoonni baay'een. Kaan ammoo warri isa deeggaranii lakki Abiyyi boruu afaan Tigreetiinis gaaffiif deebii taasisuu danda'a. Gaafa sana ammoo akkam jettan kan jaanii gaafatanillee hin jiru dhugaa qabu isaanis hundumaafuu Abiyyi immoo akka mul'atutti garuu haaluma yeroo kufaatii TPLF nutti himu waraana Oromiyaa keessatti injifachaa akka jiran nutti himu hojiilee misoomaa bu'uuraalee misoomaa baay'ee hojjechaa akka jiran piroojeektiiwwan baay'ee hojjechaa akka jiran nutti himuudhaaf akka dhufaniifa. Innis akka hoogganaa biyya tokkotti saboonni akka isa jala hiriiran yaaluudhaaf dubbachuun isaa miidhaa qaba jee namanu. Akkuma isaan jaan garuu Oromoon bilisoomeera, Oromoon waa baay'ee argateera, Oromoon har'a rakkoon qabu yoo jenne baay'ee daba cimaa ta'a. Biyya ammaa asirratti dhugaa dubbachuuf waggoota booda haasoo taasisan kanaan Oromoon akka bilisoome pireed jaanii nutti himanii. Amaarri takkaa seenaa keessatti akka ammaatti ofiin of bulchee hin beeku jaanii nutti himanii. Wantoota gartee matuma isaattuu gaaffiitti ta'u baay'ee kaasanii jiran. Fakkeenyaaf Oromoon bilisoomeera yoo jaanii wayita inni ichi Oromoon bilisoomeera jiru Oromiyaa keessa ichirraa yoo gasiine sulultaatti maal akka ta'aa jiru. Ifin naannoo Adaamaatti maaltu akka deemaa jiru Abiyyi ni beekaa jechuudha. Har'a Oromoon bilisoomeera jaanii yoo isaan dubbatan miidiyaa gubbaatti dhufanii Oromoon akka gartee qananii keessa jirutti yoo isaan ibsan barsiisaan gabbaafamee ajjeefamu jira. Qonnaan bulaan tokko kararra deemuu hin danda'u. Turistiin tokko Oromiyaa keessa deemuu hin danda'u. Yeroo isaan Oromiyaan akka bilisoomteetti ibsan. Lafti Oromoo har'a hin saamamtu jaanii dubbachaa jiran. Lafti Oromoo seenaa keessatti dallaalootaaf hattootaan takka akka ammaa saamamaan jirtu garuu Abiyyi waan akkasii fa'aa OBN gubbaatti nutti himaa jiranii garuu gaazexeessaan dhuguma Abiyyi erga Oromoon bilisoome Oromoo maaltu hojjetaa jiraare? Raayyaan ittisa biyyaa kan harka dudduuban nama hidhee nama ajjeessu sun seeraare? Bilisummaadhaare jee gaazexeessaan gaafatu hin jiru. Gaazexeessaan san gaafachuuf hireellee hin qabu. Bilisummaan akkasitti isaa fayyamamees hin jiru. Jalqabaas gaazexeessaa isaatu yaammatee waan ta'eef. Dhugumatti har'a turistiin Oromiyaa keessa deemu. Eega Oromiyaan bilisoomte. Turistiin maaliif itti dhukaafama jee namni gaazexeessaan akkasitti Abiyyi gaafatu hin turreef malee akka biyyicha irraa nutti himanii deeman sanaa miti jechuudha. Silaa gaazexeessaan waan akkasii gaafachuu qabu ture garuu hin gaafanne. Hundumaafuu akka achirratti haasawan suni fi akka lafarra jiru baay'ee wal dhabaa. Waan akkasii akka gartee lafarra jiran dhugaa lafarra jirtuu fi wal dhabu san gaazexeessaatu silaa gaggaafachuu qabu ture garuu maan gaafanne. Kaayyoon isaa guddaaniif akkuma jenne akka sabni isa jala goruudha. Oromoonis ta'e Amaarri
dhugaadhaan har'a namni Abiyyi deeggaru garaadhaan namni Abiyyi deeggaru jiraachuu danda'an hedduudha jee amanaan illeen. Faallaa kana garuu Oromoon takka akka bara Abiyyi Ahmad rakkatee dhibamee ajjeefamee dhabamee buqqee miidhamee hin jiru. Bara kana Oromoon yeroo kamuu caalaa miidhame. Gamasii warra kaabaatii akka itti arrabsamu ni beekna. Har'a Oromoon akka baala taraa baala gizeetti ibsameeti boruuf ibidda biraatiif qophaa'aa jira. Asii immoo mootummaan amma jiru kun ifiyyoo xiqqaatee ajjeesaa fi wanniin hafeeti amma gibirriin Oromiyaatti jiraachuu namatti dhiisutti hin jiru. Uummanni deemee itti yaadee bakka biizinasa qabu cufee biyyaa baqachuu jira dhugaa dubbachuuf. Nama miiliyoona 10 bara dabale qabutu bara namaan qabu jeesitti wayiwaata. Waan akkasiitu jira jechuu Oromiyaa keessa. Namoonni garaa isa deeggaran jiraatanillee warri akkasii miidhame sun har'a Abiyyi deeggaran jechuun baay'ee daba. TV gubbaa dhufee osoo Abiyyi imimmaan buusee akka uummanni isa deeggaru wayiwaate waan uummanni isa dhaga'u natti hin fakkaatu. Dhugaadhaan Abiyyi Ahmad akka Oromootti wanti isarra ga'u ni jira jeenan amanaanis akka nama tokkootti gara kaabaatiin akka bulchaa biyya tokkootti hiddi dhaloota Oromoo isaa ta'uu isaati Oromoo ta'uu isaati wal qabatee miidhaan addatti irratti xiyyeeffate jiraachuu akka danda'anis nan amana. Garuu faallaa kanaa Abiyyi akka warri kaabaatti isa ilaalu sanitti Oromoo silaa fayyadee jira. Akka ifii nutti himu sanitti Oromoo fayyadee jira. Yoo xiqqaate har'a naannoo biraa keessatti waraanni osoo gaggeeffamee Oromiyaa keessa gaggeeffamuu baate xiqqoo ni fakkaata akka Oromoon bilisoomeetti. Oromoon yeroo kamuu caalaa waraana kaabaa caalaa waraana keessaa bahee hin beeku. Haga sulultaatti naannoo sulultaatti waraanatu Oromiyaa deddeema. San keessa jijjiiramni uumaa hin jiru jechuudha. Kana jidduutti miidhaawwan akkasii osoo jiranii gaazexeessaan gaafachuu yoo baatellee osoo Abiyyi dhufee boo'e akkuma jenne namni akka inni yaade san isa deeggaru hin jiru. Wantoonni Abiyyiif kaan wanta qabna kana fakkaata. Gaafiif deebii kanarratti wanti tokko dubbachuudhaaf dhufe dubbiilee wal falmii haasaa yeroo hunda Abiyyi dubbatudha. Abiyyi waltajjiiwwan argate hunda fayyadame yeroo baay'ee waan Oromoof saba biraa walitti buusan waan Oromoof Oromoo gandaan qoodan miidhaa Oromoof Oromoo jidduu fidan baay'ee kaasuudhaan beekamu even Oromoo miti sabaa fi sablammoota biyyattii jidduutti wantoonni dubbatan waltajjii argatan hunda fayyadamanii wanni inni dubbatan yeroo hunda falmii kaasa. Dhugaadhaan sabni tokko saba tokko miidhameera jechuutti Itoophiyaan baay'ee ulfaataadha. Garuu sirnootaan saboonni miidhaman baay'ee addatti sirnoota kaabaa dhufaniin Oromoon miidhamee jira. Sirnaa fi saba adda baasuun osoo gaarii ta'ee jiru gandaa fi goda adda baasanii osoo ibsuun jiru miidhaa namoonni ganda tokkoo faa kaanii ganda biraa irratti raawwatan. Miidhaa sirni tokko fuudhee saba biraa tokko irratti raawwate akka sabni tokko raawwatetti faa gaafa ibsanii yeroo baay'ee miidhaa isaatuu caalaa jechuudha. Uummataaf uummata walitti buusaa, gandaaf gosa walitti buusaa, godinaaf godina walitti buusaa. Fakkeenyaaf dubbiilee wal falmii baay'ee ta'an ni kaasaa. Gaafumaaf deebii amma Amiikoo fi OBN waliin godhan yoo ilaalle wantoota baay'ee kaasan Abiyyi. Amiikoo yoo ilaalle warri Amaaraa har'a warra Tigraay waliin hidhachaa jiran kaleessa warri Tigraay isaan miidhaa hin turre. Kaleessa eenyutu Tigraay irraa dhufee Goojjaam ajjeesaa ture jee dubbachaa ture. Wanni gubbatti TV gubbatti Amiikoo gubbatti. Kana jechuun akka waan Tigroonni Amaara ajjeesaa turanitti miidhaa turanitti ibsan sirna jeen dubbanne. Wanti sun Tigrootaa fi Amaarota adda fageessuudha irratti kan xiyyeeffate ture. Haala amma cimdoo jaamee qaamonni siyaasaa ofaa jiranii wal qabateeti. Wanti sun sabaaf saba jidduutti dhiibbaa qabaata. Atsee Yohaannis gaaf tokko akka Goojjaam 17 fixeetti ibsamaa inni immoo waan sirnaa san fuudhee saba fakkeessa gisee dubbatu Abiyyi adda baasuu dhabuurra kan ka'e. Dubbii OBN'tti yoo dhufne Oromoo jidduutti fakkeenyaaf afaan Oromootiin gaafiif deebii taasisaa ture. Oromoo jidduutti wanti inni dubbachaa ture baay'ee wal falmiirra ture. Gandaaf ganda jidduutti miidhaa fidoonni inni dubbatu. Fakkeenyaaf Abiyyi waggaa 7 dura gabaabsinee yoo fudhanne amma inni waggaa 7 dura yeroo tokko waltajjii irratti ani waan hin jimmateef warri Wallaggaa yoo Wallaggaa dhaqeen ajjeesaa jee ture. Wanti sun uummata Wallaggaa akka bineensaa fakkeessuu ture dhugaadhaan. Yoo ammoo Wallagga dhaqee achitti ajjeefamee jimmi walii Useen taa'u jimmaa fi Wallaggi wal dhabanii jee ture. Kun amma gandaaf ganda walitti buusuu jaama. Godinaaf godina jechuudha. Uummata tokko Oromoo keessaa bahe godinaaf godina walitti buusu jechuudha. Eegalame. Dheengadda dhimma gandaa irratti yoo dubbatu kan ajaa'ibe tokko Oromoo kan qoqqoodee gartee akka yeroo Oromoo akka injifannoo irraa fagaatu kan godhe tokko gandaan wal qoqqooduudha jee yoo inni dubbatu argina ajaa'ibe. Waggaa 6 dura moo 7 dura isaanuu Oromoo adda qoodanii akkasitti dubbachaa turanii har'a yoo isaan akkas jaanka. Har'a yoo isaan amma nama tokkummaa lallabu ta'an Oromoon gandaan yoo qoodame baay'ee injifannootti hin dhiyaatu jeebi. Osoo akkasii yaadanii waggaa 7 dura ani waan hin jimmateef Wallagga hin dhaqeen ajjeese jee uummata lamaan sun akkasii walitti buusuudhaaf yaaluun qabu ture. Dhugumaan yoo tokkummaa Oromootiif yaade.
Wanti kun amma dheengadda gaafa inni kaasu yaadigaa ajandaa guddaa ture jechuudha. Jimmaa fi Wallaggaa akka walitti amma dura fakkeessee har'a immoo akka nama tokkummaa labsuutti falmii biraatiin gabbee akka waan qaamonni biraa gandaaf ganda facaasaa jiranitti gandummaa facaasaa jiranitti inni immoo akka waan tokkummaa lallabaa jiru nutti hime. San qofaa miti wantoota falmii kaasan inni dubbate keessaa tokko waa'ee qubeeti. Waa'ee jaarmiyaa Oromooti. Qubee yoo fudhanne yoo haasawan abii ni beekan bakki gartee uummanni kun itti walitti bu'u ni beekaa biyyi tolchee beeka. Yoo waan kana dubbadhe achiif achi walitti bu'anii tanaaf tana jidduu umrii aangootii yaadan dheereeffadhe jee yaada isaati. Wantoota inni kaasee keessaa tokko amma dheengadda waa'ee kalaqamuu qubeeti. Qubee afaan Oromoo tana eenyutu kalaqe. Daarreetti yoo dubbatu akka Hayilee Fidaa qofti qubee afaan Oromoo kalaqeetti ibsee ture biyyi. Wanti kun baay'ee namoota baay'ee aarsaa ture. Ibin abiyyitti yaadee akka godhe ifa. Hayilee Fidaa qubee afaan Oromoo kalaquu keessa shoora olaanaa qaba qofa otoo hin taane nama duraati jechuun ni dandeenya. Anis nan jaan haa tole. Isa qofaa qoye. Yoo xiqqaate yeroo 8 gaafiif deebii kutaa tokkoffaa keessatti dhaggeeffadhe yeroo 8 maqaa Hayilee Fidaa kaasee ture. Waan gaariidha. Goota Oromooti waan ta'eef Hayilee Fidaas. Faallaa kanaa garuu namoonni akka Hayilee Fidaatti qubee kalaquu keessatti shoora qaban. Even isa dura kan qubee kalaqanii jiru. Afaan Oromoo keessatti jechuun dhiibbaa namoonni qaban. Akka qaldiitti hin jiran. Namoota akkasii keessaa tokko amma Sheek Bakrii Sabalooti. Nama duraati Sheek Bakrii Sabaloo qubee afaan Oromoo kalaquu keessatti. Sheek Mahammad Rashaadutu jira. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee. Namoota kana tokkicha isaa maqaan kaafnee jechuu abii. Wanti kun namoota bahaa Oromiyaa jiraniif lixa Oromiyaa jiran jidduutti akka gartee rabshaa kaasuuf waan kana dubbatanii jechuudha. Kaasuun isaanii hamaa miti Hayilee Fidaa. Garuu akka namni tokko qofti qubee afaan Oromoo kalaqeetti kaarkulamii barnoota ammaa keessaa Hayilee Fidaa qofaa maqaa jiru. Bara isaanitti qubee kalaqan yoo ilaalle Hayilee Fidaa warri dursan ni jiru. Ilaaluu dandeessu. Hayilee Fidaa goota Oromooti. Qubee afaan Oromoo kalaquu keessatti leenca duraati jechuu dandeenya. Isa dura warri immoo qubee afaan Oromoo kalaqe ni jira je'anis nan amanamas. Garuu inni isa kaasuun isaa wal dhibdee biraa lixaa fi baha Oromiyaa jidduutti uumuudhaaf. San keessa immoo inni falmii biraa dhaluudhaaf jechuudha. San qofaa miti abiyyi kaasu waa'ee goobanaa kaasee ture. Waa'een goobanaa ta duraaniitu osoo dubbii ijoo taatee jirtu inni immoo dhufee afaan Oromooti irratti dabale. Goobanaan akka daangaa Oromiyaa afaan sarareetti nutti himaa ture jechuudha. Daangaa Itoophiyaa qofaa miti. Daangaa Oromiyaa akka sarareetti goobanaa nutti himaa ture. Daangaan Oromiyaa hin dhageenya. Dargii dura daangaa Oromiyaa akka sararame. Seenaanis akkas jiru garuu inni daangaa Oromiyaa akka gurbaa gantuun sanfaan sarareetti nutti ibsaa ture. Dhimmoota jaarmiyaa Oromootiin wal qabatee jaarmiyaa Oromoos garii maqaa kaasanii garii akka tasumaa boodatan hundeeffamanitti ibsaa turani. Wantoonni akkasii sun falmiidhaaf dirreetti baasanii dhiyeessuu gandaaf gandaa walitti uummata kana naqanii atakaaroo san akka wal falmiirra turu Oromoon qullaa asiin akkasii wal qoqqoteetuma waanuma akkasii irratti jechuudha ni beeka abiyyi. Akkuma isin jee abiyyi sabaa fi saba bakka isaan itti wal dhaban ni beeka. Tuqeeti akka wanti sun ajandaa ta'u godha. Kana jidduu immoo kun seera nama siyaasaa jechuu dandeenya. Kana jidduutti maal inni fayyadamaa turtii aangoo isaa dheereffachuu uummanni akka isa dagatee walirratti xiyyeeffatu godhuudha bakka. Kaayyoon inni dhimma qubee afaan Oromoo kaasuuf, kaayyoon inni dhimma goobanaa daacee kaasuuf, kaayyoon inni dhimma hundeeffama dhaaboolee siyaasaa Oromoo kaasuuf waan akkasiiti. Garii akka waan boodatan dhufaniif faayoo ibsu. Anillee naa ajaa'iba maaliif warri siyaasaa akka akkas dubbii borcuu barbaadan keessumaa abiyyi maaliif akka akkas filatuun beekoon bulchaa biyyattii ta'e dhumarratti osoo waan jenna kan dabaru arrabsoo inni Jawaar Mohaammed arrabsee argee jira. Namni baay'ee illee hubatanii jiru jee amana. Kaayyoon tokko inni OBN itti dhufee fi namoota siyaasaa isa morman kan akka Jawaar Mohaammed kana fa'aa jechaan tuttuquu ofirraa itti dubbachuudhaaf dhufee hin beekamaadha. Biyyi kallattiin ittiin dubbatu baay'een isaa akkasiin argamu waan ta'eef bakka akkasii ilaallatee namoota akka Jawaar kana fa'aa ofirraa itti dubbachuuf dhufee Jawaar fa'aa immoo gaafiif deebii edaa irratti waanuma arrabsee na fakkaateen akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf. Asoo isaa keessaa tokko hojiin koo Oromoo saamamee fi hacuucame ijaaruudhaan gara injifannootti geessu malee Oromoo tana boochisaa ooluu miti ijeebi. Ani Oromoo tana kan saamame kan hacuucame walitti ijaaruudha jee kan saamame qabeenya isaa deebisuudhaaf. Sanirra immoo an boochiftuu Oromooti miti. Namoota qabsoon tun boochisuu qofa itti fakkaatutu jira.
Even Ani hojiin koo Oromoo saamamee Oromoo hacuucame sana sabrii godhadhu ijaarame jedhee gara injifannootti geessudha hojiin koo malee boonii boosisuu miti. Boosistuun qaxalamee kan hojjetamu jira ganda gandatti. Darreetti maqaa Jawaar yoo kaasu baatees akka nama siyaasaatti Jawaar dubbachaa jira. Sababiin Jawaariin bochiftuu jeef maali jennee haa ilaallu. Tokko Jawaar badiiwwan qaamolee mootummaa raawwatan yakkaawwan hiraarama Oromiyaa keessa jiru guutuu takka takkaan guyyaa guyyaan saaxilaa oola. Jawaar kana jechuun ni boo'e jechuu miti. Dhugaa uummataa baasaa jira. Even waan mootummaa hin agarre waan poolisii federaalaatiif dannatiin biyyattii qoratee irra gahuu hin dandeenye Jawaar saaxilee baasee agarsiisee qaamolee seeraatii ol akka to'ataman taasisee jarri sun seera duratti dhiyaachaa jiran ni jiru. Jawaartu godhe. Kun bochisuun jaamu. Kun biyyattiin akka olaantummaa seeraatiin bultu qaamni mootummaa akka qaama mootummaatti of ilaaluu gargaarti jechuudha. Fakkeenyaaf qaamota garee maafiyaa 120 Amboo yoo fudhanne namoota baay'ee nama 12 ni gahan amma mana hidhaa jiran. Ka Jawaar saaxile. Qaamota sun mootummaatu ijaaree duru. Ara deebiin mootummaan ifiifuu nama san qabee to'atee jira jechuudha. Jawaar badii jara sanaa saaxile jechuun mootummaan akka to'atu godhe jechuun mootummaan garee maafiyaa ijaaree ifi uummatatti bobbaase. Nama bochisu badii isaa saaxiluun ifiif booyuun jaamu. Garuu Abiyyi Jawaar waan san saaxiluu wal qabatee akka waan Jawaar fi isaatii booyaa jirutti bochiftuu ta'e namni gari bochiftuu ta'aniituma warra hojjetantu jira jee. Bochiftuu maallaqa inni bitamti anuma hojiin kiyya uummata tajaajilu malee bochisuu miti jee dubbata. Dhuguma Abiyyi osoo agartee bochisuu hojiin isaa ta'uu baatte qaamonni raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessa nama ajjeesanii garee maafiyaa Oromiyaan nama ajjeeftu. Bochisuu kajaamu nama ajjeeftee yookaan tumtee bochisuudha. Kaduu kajiru tumtee darartee bochisuudha sun. Jawaar immoo badii saaxiluun akka fayyatti bochisuu natti hin fakkaatu. Garuu inni waanuma gartee badii isaanii Jawaar saaxiluuf guyyaa guyyaan gaa Jawaar badii xiyyeeffatee guuree saaxiluuf jecha bochiftuu jee gaafa inni Jawaar dhiyeessu annan qaanfadhe. Even Jawaar yoo yaade akka gorsaa isaa fudhachuu qaba. Akka mootummaa isaa deeggaree tokko fudhachuu qaba hojii amanaan. Badiilee nama dura Oromiyaatti raawwatamaa turan 2024 dura har'a Oromiyaatti qooyyaanii jiru dhugaa dubbachuuf. Garee maafiyaatiin gareewwan ijaaramanii Oromiyaa keessatti nama tumanii, nama miidhanii, nama saaman wanti akkasii sun hedduun isaa xiqqaatanii jiru. Even ajjechaan qaamolee nageenyaa seeraan ala raawwachaa turan Oromiyaatti har'a xiqqaatee jira jee namoota amanuu keessan tokko. Sababa eenyuutiin mootummaan itti xiyyeeffatee nama ajjeesaa ture na fakkaata duraan. Amma garuu sababa to'annaan gama Jawaar kana miidiyaa irratti jabaateef badiiwwan waan hin dhokachuu didaniif mootummaan ajjechaalee saamichas baay'ee qannasee jira jechuudha. Kana jechuun Jawaar ni boo'e jechuu miti bakka. Eenyumaa bochiftoota dirreetti isaan saaxilee akka bochisan dhiisisiise malee Jawaartu bochise jechuun daba guddaadha. Inni immoo Jawaar waanuma gartee siyaasa isaanii fudhanneef akkasumas immoo ilaalcha siyaasaa isaanii cichee mormuuf badiiwwan isaanii cichee saaxiluuf akka bochiftuutti Jawaar dhiyeessuun baay'ee dogoggora jee namanaaf. Innis akka nama siyaasaatti Jawaariif ofirraa qabuuf ofirraa deebisuudhaaf yaadota san fayyadamuun bochiftuu jee Jawaar tokkoon maatii miti. Nama siyaasaati waan ta'eef ofumarraa dhorkuu jaama. Angaruu baay'ee na ajaa'ibe. Jawaar badiilee isaanii waan saaxileef qofa bochiftuu jaamuun ni fokkisa. Bochiftuu miti inni badiiwwan teessan saaxilaadha. Yakkaawwan xiqqee isaadha jennee fudhanna nuti. Ani nama biraati miti akkasii. Asirratti jechuudhaaf na kanuma yeroo biraas walitti deemna dheertuu ta'uu malte waan ta'eef dhiisee deema yeroo gaarii.